Robaleen gadaa roobaati. Robaleen gadaa quufaati. Robaleen gadaa bacaqiti. Robaleen bara namni itti quufee itti ifi wallaalu jedhu maanguddoon. Yoo yaa akkam jirtu kabajamtoota maatii murrootu biyya keessa biyya alaa kan jiraatan waan xiqqoo takka qabadhee isinii dhufe amma xumuraatti dhaggeeffadha. Egaa akkuma beekamu warri baalli harmuufaa gadaan harmuufaa baalli dabarsuudhaaf yeroo muraasaatti isaan hafa ji'oota muraasaan waan ji'oota laakkamutti hafa waggaa 8 fi baalliin harka harmuufaa turte baallileen akka Oromoo Gujiititti baalliin 5 yookiin fincaan 5 jiranu muudaan halchiisa dhallana harmuufaaf roobalee isaan jedhamanu warri dhallana harmuufaa dabarte warri harmuufaa ammoo amma waggaa 8 bulchee roobaleef dabarsuuf deemu. Ji'oota muraasa qofatti isaa hafa warra harmuufaa kana ardaalee jilaa irra qubatuu irra deddeemaa jiranu ardaalee jilaa Oromoon Gujiin 377 qabu hundarra naannawaa turaniiru. Egaa dhuma irratti ardaa jilaa mi'ee bokkootitti baallii kan wal harkaa fuudhanu. Egaa bara baallii warra harmuufaa kana uummanni Oromoo Gujii wantoota garagaraati hongee garagaraati akkasumas beelaan waraana garagaraatiin bara kanatti miidhamaa akka turan namuu kaquba qabu. Bara gadaa roobalee kanatti maaltu ta'a jennee maanguddoo gaafanne waan kanaan dura dhaggaa turani nuti waa odeeffanne qabna. Jaarsa gayaa tokko roobaleen baallii fuudhaa jirti gadaan roobalee tun maal qabdi jedhee gaafadhe. Egaa mucaa kiyya eega na gaafatte gurra ogodomaatiin na caqas jedhee haala asii gadii kanaan natti hime. Roobaleen gadaan roobalee kun roobi walirraa hin citu kormi gaana kaasaa lolaan laga dhufee goofoo gubbaayyaasa latti hundi jiitee barbadaan marra baasa barbadaan marra baasa lafa duraan marraan baanyettuu marra baasa bara gadaa roobalee kana jechuu isaaniiti. Qe'ee hundi quufaa nami alalaasa nami amma bara gadaa harmuufaa kana beela nami buluun quufii alalaasi taphata alalaasa jechuun hin taphataan kolla nami ardaa ifiitti deebi'ee qubataa hadu ardaa fi irraa sababa lolaasi sababa garagaraatiin bara Gujii itti quufu jechuudha akka waliigalaatitti. Egaa barri kun bara quufaa ta'uu gadaa roobalee gadaa quufaa gadaa roobaa ta'uudha kan laalaa jirru. Adoo ati ariin ifiinsi gugata adoo ati arii ifiinsi gugata. Warri si dhaga'uu didellee ifiinsi hubata. Wanni si dhageen intaltee haadha dhageetti ilmi abbaa dhageya. Namuu wad dhageya jechuudha. Diqqaan guddaa dhageya. Diqqaan guddaa kabaja. Guddaan diqqaa guddisa bara kana jechuudha. Bara gadaa roobalee kana bara nami ittiin wad dhaga'u bara nami ittiin wal guddisu. Akkuma beekamu Oromoon hangafa maadhaa qaba. Hangafa maadhaa guddisa maadhaa hangafa dhageya jechuudha. Warri si dhaga'uu didellee ifiinsi hubatedha. Horiin gabbatee jabbiin quuttee lammachi burraaqa. Ijoolleen horii tisaa guddaa hin beektanii horiin gabbatee jabbiin quuttee lammachi burraaqa ifiin diida burraaqa jechuudha jabbiin bara gadaa roobalee kana. Gurraachi girja horee ifirra banqaaqa gurraachi girja yaa waa Gujii girjaa nuu dhagaye tokkicha maqaa dhibbaa gurraacha garaa garbaa ka jedhanu Oromoon Gujii illee yaa waaqa Gujiidha gurraacha girjaati gurraachi Gujiin girja qubataa durii. Fichaan midhaan horiin moonaa guutee cawwaaqa hongeen beelli hundi irratti hatti Gujii adaadaa waaqaati akkuma jedhamu. Kanniis gaagura guutee walirra lubbaa midhaan gootiraa guutee ol bahee gubbaan jiga wanni ati qotatte muluu oluma dachaate jechuudha bara gadaa roobalee kana akkas jedhu maanguddooni. Horii yennaa banan sooressaan bobbaa. Kana jechuun namni kamuu sooressa qaba loon sooressa qaban re'een sooressa qabdi. Wanni kamuu sooressa qabdi jechuudha akka aadaa Oromootitti namillee sooressa qaba jechuudha nami hangafa maadhaa qaba akka aadaa Oromoo Gujiititti hangafi uraagaa maatti hokkuu jedhani Gujiini. So achi keessa hangafi uraagaadha. So hangafa horiiti jira hangafa namaatti jira gosi hangafa qabdi hangafarra bulti. So akka aadaa Oromootitti kana namuu hin beeka namni Oromoo Gujii ta'ee fi akkasumas Oromoo ta'e. So nami kamuu hangafa akka qabu jechuudha. Hangafa nami wal dhageya jechuu barbaadeeti. Hojiin jala qabanii yennaa hobbaati. Hojii tokko yeroo jala qabdu yennaa akka hobbaatu. Qeerroon bayoo baatee wadhaantoo qabatte jechuudha. Qeerroo akkuma beekatu duri nami korbo'aa nin bashannanaa bara quufaa kana wadhaantoo wal qabata. Aanaan kana unee hunna walirra laallata. Ol fuudhee lafa wal tuma. Bara quufaa jechuudha. Bara nami wadhaantoo wal qabatu jechuudha. Lanqaattoo wal takee bara nami wal kuffisu jechuudha. Bara gammadaa jechuudha. Lanqaattoon tun lanqaantoo miidhaa osoo hin taane jechuudha. Ijoollee hiddii guurtee loon jettee taphatte jechuudha. Hiddii mileena tana lafatti tuulte jechuudha. Hiddiin maannootti
karaaburu itti dhawadhoote jiru hiddiin sun loo bakka buuti beektu hiddiin taphataa guddanne durri walta dhuttee haddaarolee taphatte jechuudha hindaayyoo taphatte jechuudha laga dhattee buuyyoo haantee bashannantee gammadde jechuudha durri jaarroleen ganama kaatee buna fuutee qalatte jechuudha buna fuutee qalattee kaayoo keessan laallatte buna fuutee qalatte maanguddoo akkuma beekamtu bara gadaa roobalee kana kanan nuu ta'a jechuudha jaarti guddaan barii ka'ee faroo laala jechuudha faroo nuu laala jechuudha buna san qalane jechuudha badii alaa hin bultu horii wal gula galaa okolee ol hin galu sayit haadii dhalaa elemaa hin dheeratti nami horii elmaa bula jechuudha nami aanan dafee hin fituudha horii wal gula dhala horii yeroo tokko loon 15 20 fa'a dhala jechuudha nami haadhotii halka kana loo elmitee ciicoo guutte elmitee aanannoo guutte baran jedhin bara gadaa roobalee kana jedhamaan guddichi gaaroof arnya keenya nami hin sodaata jechuudha gujii adaadaa waaqaati gaaroof arnya qaba waa karaa hamaa ittiin deeman bara kana wanni hundi nuu teeti jechuudha nami nu tuffate nu arrabsaa ture hundi isaa ifii nu sobatee luka jalatti miila jedhan nu kufa ifii yaaloo nuti sobatin jedhu maanguddichi kormi goronsa fidee ifiin nu godhate kormaa goronsa fidee jechuudha kormaa goronsa fidee ifiin akka nu godhatu saanni gubbee tiiree turelle ifiin akoonfata akka ifiin duraani silmii yeroo irra jiraattee baqatee nama rakkisu ifiin dhaabatee ifi haqoonfateedha jedha maanguddichi nuti leenni kana nuun jenna waaqa nuu guuti bara gujiini faroo hantuu tana jalaa bahee karaa nagayaatitti qe'ee fiitti dachee qotatee bocatee jiruuf jireenya fi jiraatu akkanni nuu godhu waaqa achumaan kadhanne egaa itti fuufee inni ani isinitti ta'imu baalilee shanan gadaa Oromoo Gujii beektu inni jalqaba muudana jedhama hangafa inni jalqaba halchiisa inni kuni halchiis kuni muudani waan muudani dhawatu kana laalee halchiisun halchiisa maqaan kunu jecha halchaa beeka namni Oromoon bacaan halchaa inni jedhu kun waan tokko fedhii irraa dhufe jechuudha waan muudani dhawatu sar laalee irraati dhallanni jira harmuuf kullee lafa harmuufoo jedhamu jira roobalee lafa roobalee jedhamu jira Oromoo Gujii naannoo Adoolaa kana so baallileen yookiin fincaan shana Oromoo Gujii baallii wal harkaa fuudhuun haga har'aa gaggeessaa turan inni jalqaba muudan halchiisa dhallan harmuufa roobalee jedhamu isaan kun muudan waggaa 8 bulchee halchiisa dabarsa halchiis waggaa 8 bulchee dhallanaa kenna dhallani bulchee harmuufaa kenna harmuuf bulchee roobalee kan dabarsu jechuudha egaa abbaa gadaa 74ffaa yookiin abbaa gadaa marsaa 74ffaa marsaa abbaa gadaa osoo hin taane marsaa 74ffaa irra geera gujiin eega gadaan buluu jalqabee marsaa 74ffaa abbaa gadaa gujii jalqaba jaajee gobbaa bara 1424 haga 1432 irraa kaasee haga har'a abbaa gadaa jiiloo maannoo abbaa gadaa harmuufaa 74ffaa irra gee gara 75ffaatti roobalee dabarsuuf ji'a muraasan nu hafa jechuudha egaa isaan shanan kuni walaannaaf qadaadduu yookiin warra isaan deeggaruuf hin deeggarre qabu walaanna inni jennuun kuni warra waliin deeggarre qadaadduu warri jennuun kun supportive party and opposite party walaannan opposite yoo ta'u qadaadduun supportive party warra wal deeggaru qaba jechuudha warreen shanan kun muudan halchiisa dhallan harmuuf roobalee isaan jedhan kun jechuudha egaa walaannaani muudanaa eenyu walaannaa fi qadaadduu isaan jennu kun gabaaddumatti warri baalli walirraa fuudhan walaannaa waliiti warra waliin deeggarre warri baalli walirraan fuudhan immoo qadaadduu walii jedhama for example walaannaa muudanaa halchiisa muudanaaf halchiis baalli walirraa waan fuutuufi walaannaa waliiti akkasumas walaannaa halchiisaa dhallana walaannaan dhallanaa harmuufa walaannaa harmuufaa roobalee fi walaannaa roobalee ammoo muudana jedhama muudanaa fi roobalee baalli walirraa fuutu waan ta'eef warri baalli walirraa fuudhu hundinuu walaannaa walii yookiin opposite party isaan jedhan jechuudha inni biraa qadaadduu isaan jennu qadaadduu warri jennu kun supportive party supportive warra wal deeggaru jechuudha qadaadduun muudanaa dhallana qadaadduun halchiisaa harmuufa qadaadduun dhallanaa roobalee akkasumallee qadaadduun harmuufa muudanaa fi qadaadduun roobalee halchiisa I mean qadaadduu means supportive party warra wal deeggaru jechuudha warra baalli walirraa hin fuune jechuudha egaa baallilee shanan kana jala sadarkaalee gadaa isaan jedhanu jira warri namni tokko abbaa gadaa yookiin baalli fudhatuu fi sadarkaa keessa darru qaba sadarkaan jalqaba dabballee jedhama sadarkaalee gadaa Gujii isaan 14 jira dabballee isaan jedhu jira itti aansee qarree diqqaa juuner qarree sadaffaarra qarree guddaa siiner qarree arfaffaarra kuusa isaan jedhanu jira jechuudha so warri kuusa jedham kun
isaa hundarraa bakka guddaa isa qabu jechuudha warri kuni. Warri dabballee qarree diqqaaf qarree guddaa isaan jennuun paasiif peesi warra calleneetuma gara dabballee irra gara qarree irra gara qarree guddaa darban jechuudha. Dabballeen kuni qarree maqaan qabdu ture maqaa isaanii jalqaba maqaa booyyee jaldeessa maqaa jedhamu qaba. Maaliif ijoolleedha ilaaf dansamu jedhamee kan yaadamudha. Warri kuusaa kuni bakka guddaadha jechuudha. Bakki kuni bakka ijoollummaa irra gara nama guddaatitti itti guddatan jechuudha. Developmental stage. I mean transitional stage bakka ittiin abbaa gadaa tokko amma akka gadaa gujiititti namni abbaa gadaa ta'u as keessaa beekama jechuudha. As keessaa filama kuusa keessaa jechuudha. Kuusa kana keessa ammoo isa kana qofaa miti gadaa official yookiin miseensota gadaa walii hojjetu jechuudha. As keessaa filu raabi jira. Raaba eega fite namni tokko gadaa ta'e. Gadaa eega gadaa baalli dabarse baatuu ta'a baaturraa yuuba diqqaa yuuba guddaa jaarsa guduruu jaarsa raqeyaa jaarsa ginyaa da indiwaanis jaarsa qulullu. Isaan jennu jira jechuudha. So isaan kun jiloota mataa isaanii keessa darban qaba jechuudha. Dabballeen maqaa baati. Qarreen qarree buufatti. Kuusi laguu baasa. Raabillee waan godhee gara san darbu qaba. Dooriin waddeessa murata. Gadaan qumbii nyaatee muummicha ministeeraa yookiin abbaa gadaa ta'a. Qumbii kan nyaachisu qaallu. Sirna kana keessa qaalluu yoo hin jiraatin sirni kun sirna guutuu hin ta'u. So in generally qaalluu fi gadaani walii hojjetu sirna nagayaa eegu. PCC centrally in Gada system and Kalun institution jedha. Nageenyi kan itti eegamu karaa qaaluutiif karaa gadaati sirna aadaa Oromoo Gujii yookiin aadaa sirna gadaa keessatti baatu guduruu buusaa yuubi gorsitoota abbaa gadaa yookiin abbootii kuusaati. Egaa isaan kun gadaa official warra jedhamu qaba jechuudha. Warri gadaa abbaan gadaa walii hojjetu jira. Akkuma paartilee biyya bulchan kanaatitti akkama for example biyyi nama walii hojjetu qaba. Abbaan gadaalee nama walii hojjetu jira jechuudha. Gadaa official miseensota gadaa isaan jedhanu jira jechuudha. Gorsitoota abbaa gadaa nama abbaa gadaa gorsu jira. For example yuubi abbaa gadaa gorsa. The father of abbaa gadaa. Gaafa baalli walirraa fuudhanu maan jedhani baallin teeti gaaroon tiyya. Waan hundan kennuuf ol bahee isa hoggana jechuudha. The father the councillor of abbaa gadaa you know warri yuubaa kun jechuudha. So warra torba tokko isinitti hima warri torba kuni gadaa official warra gadaa walii hojjetu. Abbaa seeraa yookiin abbaa gadaa jaalkiyaa faga hayyuu jal'aaba wamuraa fi torba isaan jedhanu jira jechuudha. So isaan kun inni jalqabaa abbaa seeraa yookiin gadaa isaan jennu kana jechuudha. Abbaa murtii hogganaadhaan hogganaa hunda isaanii jechuudha. For example just like Abiy Ahmed akka Dr. Abiy Ahmed kana jechuudha. Representative body hojii inni hojjetu kolbaa isaa waliin yookiin warroota torbaan kana walii hojjeta. Kophaa isaa hojjetu jechuudha. Seera abbaa gadaa baase namni hojii irra oolchuutu jira. Nama gara uummataatti fudhatu jira. Isaan saniin jal'aaba jenna. Abbaan gadaa kophaa isaa hin deemu seera isaa keessa. Abbaan gadaa dhugaatii macheessu hin dhugu jechuudha. Akka amma bara keenyaa kana biiraatuman kana biiraan dhuganu. Abbaan gadaa kophaa isaa hin bulu haadha warraa isaa malee yookiin haadha bollaa yookiin haadha siiqqoo. Jaalkee isaan jedhu jira lammaffaa irratti jechuudha. Protocol officer ni abbaa gadaa warqu irkisa abbaa yaa'aati. Waa yeroo abbaa gadaa hin jirre jiloota tokko fayyade nama sirreessuu danda'u. Inni biraa inni sadaffaan faga. San jennuuni faga warri jennuun kun ritual keeperidha jechuudha. Gosa Gujii keessa warra abbaa gadaan ta'ee jira. Warra ganamumaanuu aangoon kennateef waaqi aangoo kenneefi isaan muudee jira jechuudha. Galalcha fudhatu dandeenya agantuu mana doodoo baallaa baasii fi obbituu mana qaallu. Sababii warri kun abbaa gadaa hin taaneef illee ganamumaanuu waaqi wayyuu yookiin nama wabeeku godhe isaa uume jechuudha. For example galalcha fudhatu dandeenya. Warra malkaati. Malkaa namni isaan malee hin bu'u. Isaan malkaan tagalalchaati jechuudha. For example namni yeroo badhabe Oromoon Gujiin maan godha giyaa galalchaa tokko fuudhee bisaan giyaa yoosuma waaqi malkaa san guute jechuudha. Warri obbituulee warra qaalluuti. Aangoorra aangoo daballaan dansaa waa hin teeneef jedhanii warra kana aangoo hin kennasu jechuudha. So generally fagaa isa ritual father of abbaa gadaa. Ritual father abbaa gadaati jechuudha. Odeeffannoon kun abbootii gadaarraa kan odeeffanne wanni sirriin taane liyoos keessa jiraatan of kolchaasin hin jenna inni itti aanu arfa shanaffaarra ka'anu warri jal'aabe jedhanu jira. Hayyuun jira. Hayyuun seeri gadaa yeroo bade warra hayyuuti sirreessa. Hayyooti kuni namni tokko seera balleesse jal'aabi nama san take those person to the hayyu. Hayyuu fide jechuudha. Nama balleessanii hayyuun nama san sirreessa jechuudha. So hayyuuni
policy maker warra jennuun jechuudha warra nama sirreessanu jal'aabisu ammoo policy abbaa gadaa yookiin akka just like policy oromiyaa tana warri jal'aabaa suni nama kutaa qaqadhaan yeroo irreechaa yeroo garagaraa yeroo abbootiin gadaa hiriiranii yaa'an nama kutaa qaqadhaa qabatee nama dhaanu jechuudha akka firaatti warra saniin jal'aaba jennaani warri kun warri gara dhumaarra jiranu warri torbiif waamura jennuun kuni waamurri kuni warra abbootii gadaa yeroo yaa'an san gaayidi kasaan godhan jechuudha so in generally wanni harraaf qopheeffanne kanuma fakkaata baalliin harmuufaa kuni gujii baay'ee miiteetti amma roobalee keessammaa akka ta'e waliin kalaallu ta'a so qophiin kan harraaf qabanne kanuma fakkaata waan kana yoo isinita tole obboloota keessaniif share godhuu hin dagatina subscribe YouTube kiyya murroo tuubii